Egaa lubbuun ishii darbeera jechaadha. Of ajjeesti ofii ishiitiif jechaadha. Seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Maaliif of ajjeestee? Akkamitti of ajjeestee? Eessatti of ajjeestee? Isa jedhu hundasaa isinitti hima jechaadha. Kanaafiyyuu dubartiin kun kan ishiin dhalatte godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandiittidha. Egaa intalli garaatti hafa jechaadha. Garaatti hafa ji'a afurii fi bultii 14 yookaan torban 2 ta'e jechaadha. Erga ulfoofte san booda ofirraa akka baasistutti hima. Ishiin immoo hin ta'u jettiini. Egaa achitti nama beekuus hin qabu akkas gochuu fi waan hin lafa jirtanitti nageenyi Kiristoos isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu maatii Kiristoos? Ani nagaa kooti galanni fulfinni ilma dubroo Maariyaam Kiristoosiif haa ta'u. Asiin yeroo baay'ee turre irraa argaa walirraa banne egaa akka fedha Waaqayyoo ta'etti immoo egaa waan haaraadhaan gara fuulduraatti nan dhufa jedhee karoorseera. Namni ni karoorsa kan itti guutu ilma dubroo Maariyaam Kiristoosii. Egaa akkuma yeroo hunda jennu lafa jirtanitti arjummaaf dhiifamnu akka keenya araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli kabuutotaa hunduma keessan faanaa ta'u jechaadha. Yeroo hunduma gaarummaan Waaqayyoo arjummaan isaa dhiifamni isaa isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu namoonni yeroo jalqabaaf dhuftan immoo egaa subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa kanas immoo waan tokko waan biran dabarree fi kanan dhufe jechaadha. Social media irrattis akkuma argaa jirtanii karaa TikTokis illee gadhiiseen ture jechaadha. Innis maal yoo jettan egaa waa'eedhuma ijoollee biyya Arabaa kana jechaadha. Egaa yeroo baay'ee ani isinitti meeraa, isin gorseera, isin barsiiseera, waan baay'ee isiniif dabarseera ni beektu jechaadha obboloota koo. Kanaafiyyuu amma maal jechuun barbaade egaa suuraa irratti kan argitan kuni egaa lubbuun ishii darbeera jechaadha. Of ajjeesti ofii ishiitiif jechaadha. Seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Maaliif of ajjeestee? Akkamitti of ajjeestee? Eessatti of ajjeestee? Isa jedhu hundasaa isinitti hima jechaadha. Kanaafiyyuu dubartiin kun kan ishiin dhalatte godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandiittidha. Maqaan ishii Falmattuu jedhamti. Egaa dubartiin kun akkuma namoota kaanii of jijjiiruuf maatii jijjiiruuf gara biyya Dubaayii deemte. Biyya Dubaayiittis egaa ofii ishii of dandeessee hojjetti ture jechaadha. Biyya keessaa immoo egaa wal janajjanu nama biraa faana dhiira faana jechaadha. San booda gurbaa kana gara Dubaayiitti fudhachuuf jechaadha. Jaalaladha. Bultii wajjin ijaarratanii wajjin hojjetanii waliin jijjiiramuuf jechaadha. Kanaaf gurbaa kana waan itti qabdu biyya keessaallee lafatti gurgurtee gara Dubaayiitti piroosisii jiru birrii baay'ee itti fixxee fudhatte jechaadha. Akka shamarranii miti dhiirri jechaadha. Baay'eetu dhiirri qarshii baay'ee fudhata waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu egaa haala kanaan innis achi deeme. Egaa kan sin ajaa'ibu hojiin gurbaa kana baay'ee sin ajaa'iba. Mucaan kun intala kana hin jaalatu jechaadha. Faayidaadhaaf amma fudhattutti jechaadha. San booda ishii mana kireeffattee mana gaarii ofii mana keessa ofii jiraatteedhani. Egaa achi mana kophaatti waliin jiraachuu eegalanii jireenya gaarii jiraatu gaachitti wajjin walitti galanii mana ho'isanii jechaadha. Osuma jiraatanii egaa intalli garaatti hafa jechaadha. Garaatti hafa ji'a afurii fi bultii 14 yookaan torban 2 ta'e jechaadha. Erga ulfoofte san booda ofirraa akka baasistutti hima. Ishiin immoo hin ta'u jettiini. Egaa achitti nama beekuus hin qabu akkas gochuu fi waan hin godhuun dhabee jedha mucaan jechaadha. San booda qoricha ittiin baasisanii fuudhee geessaaf hin barbaadu jettee didde. Diddee gurbaa kana mucaa garaatti baattu kana deesse jechaadha. Erga deesseen booda ID hin qabdu jedha gurbichi barreeffama mucaarra jira. ID hin qabdu jedha. San booda achi keessa ID malee jiraachuu waan hin danda'amneef ji'a tokkoon booda erga deessee biyyatti galtee jechaadha. Diipoorti taatee jechaadha biyyatti akka galtu ta'e. Inni immoo maal jedhee ishii sossobaa ture biyya yeroo jiru rakkoon hin jiru gaafa dhuftus bakka warri koo si simatu warra kootu si simata isaantu si fuudha bakka sakkaseera jechaadha. Egaa dubartoonni kun immoo waanuma xinnoo amantu mitiire
Sambooda gaafa biyyatti galtu warri isaas hin beeknodhaniini warri ishiis akkamitti warratti galti. Sambooda ishiin kophaa jiraachuu jalqabde magaalaa mattuu jiraachuu jalqabde. Sambooda gaafa galtu uffata takka illee hin qabannedhaan. Barreeffama isaarra jira gurbaa dubbate jechaadha. Erga ishiin duutee booda. Sambooda gara mattuutti erga deemtee mucaan akka ishiin galtee maal godha? Egaa galtee waatu si barbaachisaa maalidha jedhellee qarshii ergaaf miti bilook ishii godhe jechaadha. Sin beekune karaa intarneetis bilook ishii godhe hin dawwaluufi wanni hin jedhu dhiise jechaadha. Bitaan itti galee intalli poostii koo isa dhumaati last time jettee Facebook irratti poost gootee of ajjeestee jechaadha. Sambooda gurbichi kun maal jedha namaan dhufee intalli kun of ajjeestee Wallagga lixaa mandiitti dhalatte maqaan ishii Falmattuudha. Maatiin ishii hin nageenye. Kanaafuu sababa kootti of ajjeestee maqaa koo nahiini akkanadha jedhee seenaa ta'e hunda dubbatee namatti hima jechaadha laala. Akka reenfa fudhataniif maatiitti hima. Sababa isaatti duute jechaadha. Sababa isaatti of ajjeeste. Argitanii? Kanaafiyyuu intalli kun sababa kanaatti duute jechaadha. Kanaan duras immoo viidiyoo YouTube irra isin hojjedhe yaaddatti yoo ta'e dubartiin dhumte akkasuma biyya alaatii dhuftee nama hin beekne nama eenyummaa isaa hin beekne sin jaaladha sin falaxa malee si argu malee jedhee fuudhee Finfinnee keessa wajjin jiraatanii ajjeesee badee qabame jechaadha. Maatii ishiitti obbolaa ishii fira ishii tokkotti osoo hin himin biyya alaatii isa bira dhuftee jechaadha. Kan duute reenfi ishii maatiidhaaf gali. Ilaala. Kunfaa jira. Yeroo baay'ee isinitti mee amma waan baay'ee dubbadhe warri na dhagaa jirtan jechaadha. Amma ani yeroo baay'ee na ajaa'iba jechaadha. Irra caala dhugaan isiniin jedhaan keessattuu nama biraan tajaajiltoota keenya ta'anii ebel otoo isiniin jedhee namumti beektan hojii keenya jedhanii magaalaa keessa jooraa kan oolan. Sirriitti na hubadhaa hojii keenya jedhanii magaalaa keessa jooru. Uffata isaanii uffata kana wanni babbareechanii caammaa isaanii akka isaanii namni uffatu hin jiru uffata akka isaanii namni uffatu hin jiru akka barbaadanitti qarshiin isaanii mararu biyya keessa taa'anii ijoollee biyya arabaa kan akka janajjanan qarshii ergisiisanii mana kiraa dhiphatan wanta akka dhiphatan hojii takkan hojjetan akkasumatti jooraan oolan jiru yoo xiqqaate dubara 5-10 janajjanan jiru argitanii. Kanaafiyyuu yeroo ammaa kana waan baay'ee yerootti hammaateedha. Wal jaalachuu waaqni hin jibbu namnis hin jibbu. Jaalalli kun seera ta'uu qaba jechaadha. Nama eenyummaa isaa hin beekne achi teessee akkamitti ofitti waamtu tokko haa dhufush nama eenyummaa isaa hin beekne maatii keetiin illee dhufee osoo hin jedhin akkamitti dhiiratti galta. Karaan dura isinitti meerada shamarran of eegaa kabaja keessan eegaa booda iddoo barbaadetti wanni jettee kaatee wayyoo akkas na godhee maali na godhee kabaja kee eegi jalqaba. Kabajaa fi teessumamu maal abbaatuuf jalatti eegi. Kabaja kee eegi. Warra kees kabachiisi. Karaa irratti baata miti boo. Gaafa karaa irratti baatu sababa dhiiraan akkas ta'e. Maal sababa dhiiraa akkas taatu ofii kee akkas taata jechaadha. Ofii kee maraattee ofii kee jala fiigdaa maraatu sii booda. Garagariillee si ilaalu. Waan qabdu gaaffitatte jechaadha. Jaalalli dhugaan jiru kanaaf si barbaada waan ta'eef. Kanaafiyyuu kabaja kee ofii kee of kabachiisi. Ati gaafa manaa baatu akkuma shamarran warra ati beektu warra ollaa kee akkuma shamarran ollaa kee maatii kabachiisan jaarsummaan ergamee saddeenni ergamee cidhi taasifamee daggasamee sirriitti kabajaan akkama manaa baan akkasitti bahuu yaalatis. Maatii kees obbolaa kees saalfachiisi ofii kees saalfatiin. Dhumni kee immoo du'ataa deemtee fajjeessa akkuma kanaan maatii keetti deebuus sodaattaa hiriyoonni kees taasisabuu waggaa meeqa biyya ormaatti hojjettee harka qullaa gaaftu kan fuula keetti dhufu waan gaarii miti waan hamaadha jechaadha. Seexanni maal siin jedha gus dhufe ati amma maal abdii maalii qabdaa siin jedha qarshiin kee dhume inni si jibbe maatiin kee si jibbe hiriyoonni kee maal siin jedhu maatii kee ija maatii kee kammatti ilaalta. Eessa deemta karaatti bahuu keeti du'uu keeti beela'uu keeti mee maal goota kanaafuu fin ajjeestuu siin jedha seexanni hamaadha sii galee. Kanaafiyyuu yaa obboleessa koo obboleettii koo warri viidiyoo kana dhageessani isa obboleettii kee irratti ta'u
akka ta'uu hin barbaanne shamarran biraatti raawwatiin. Ati shamarran obboleessa kee irratti akka ta'uu hin barbaanne dhiira biraa irratti akka ta'u hin taasisi. Dhugaan isiniin jedha. Kanaafiyyuu mucaan kun aramanummaa akkanaa kana geechisee jechaadha. Kanaaf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waan nuti dhagahaa jirru, waan nuti ilaalaa jirru kun jechaadha. Kanaaf obboloota koo keessattuu amma yeroo baay'ee ammas taanaan immoo amma faashinii ta'ee hunduunuma deema. Hunduunuma dhufa. Wal fudhatanii jechaadha. Akka maleedha. Akkuma malee argaa jirra waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu of qusadha. Achi teessanii kan baajaajii bittan, achi teessanii kan waan garaagaraa dhiira hin beeknetti bittan. Ani gaa'e amma akkan jibbamu beekamani kanaan. Namoonni baay'een kan na jibban sababuun kan dubbadhuuf namni baay'een jechaadha. Ani namna jaalatu hin jiru waan kana dubbadhuuf jechaadha. Waan sirii jedhaan. Ani garuu abbaan barbaadde funyaanii naa dhaabbata. Idoon kira baatu. Dhugaan siniin jedha. Maaliif jennaan waan ta'u waan dhugaa gaafa dubbadde abbaan barbaade naa jibbu. Abbaan barbaade naa xireeffatu. Waan hin arge waan ta'eef jecha. Waan nu mudachaa jiru amma kana osoo dubbadhu kanatu mudata. Anani gara fuulduraatti kanan godhinaan jedhumoo anuma ta'uun arga jecha. Kanaafiyyuu viidiyoon kun amantaan ilaallatu, gosan ilaallatu. Hundumti keessan sheer waliif godhaa. Gruupii qabdan irratti hiriyoota keessaniif sheer godhaati. Sirriitti walaa akkam siniin jedhu haa baratan haa hubatan. Sirriitti jabaadha. Amantaa keessaniin jabaadha. Waaqayyo keessan kadhachuutti cimaa. Dhugaan siniin jedhaan. Kanaafuu egaan ammas taanaan sababa gurbaa kanaatti gurbaan kun osoo shingaaf biyyatti galtees achi deemeeti jecha dafqa ishiitiin dadhabbii ishiitiin waan ta'eef anas gahe rakkoon qabu. Shamarran akkamitti akka jiraatan ni beeku dhugaan siniin jedha. Waa hunda waan hin geenye geechisanii waan hin taane taasisanii akkatti jiraatan ni beeku jechaadha. Harmoonni keenya akkamitti akka nu guddisan ni beekna. Achi taayaa xinnaa dubarii 5,000 yoo soo ergee fi gammachuu ishii gammachuu miti jechaadha. Isinii galee amma bitaatti deemee amma abjuu ishii dukkaneessu jala haala kanaan osoo jiraatee rakkoon qabu ture jechaadha. Kanaafuu gurbaan maal jedha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa kamisaa yeroo dhufanii hangafni lubootaa fariisonni kun loltoota isaanii qabatanii gaafa Kiristoosiin Geetesemaaniitti qabuu dhufanii Phexros ka'ee gurra Maalkoos namicha jedhamu mure jechaadha. Albeenuma isaanii irraa fuudhee. Yeroo kana Kiristoos maal jedhe? Yaa Phexros albee kana deebisi jedhe. Goraadee kana deebisi. Namoonni goraadee kaasan goraadeedhaan du'uu jedhe. Sinti daba kan namatti tole dabatu tolama. Dhugaan siniin jedhe. Kan namatti gafe, kan dhiiga namaa dhangalaase, kan dhugaa namaa awwaale, kan dafqa namaa nyaate harraaf itti fakkaata malee dhumni isaa badiidha jechaadha. Harraaf itti fakkaata malee harraaf gammachuudhaan nageenyaan waan jiraatutti fakkaata malee dhugaan siniin jedha du'aadha jechaadha. Jiraattis du'aadha, dhaabittis du'aadha, ol mootummaa waaqayyoottis itti gaafatama jechaadha. Kanaafiyyuu waan boru nu gaafatu, waan boru nu gatii nu kaffalchiisuu danda'u akkan hojjenne. Ani yeroo baay'ee maal isiniin jedha ammam cubbamaa ta'ullee nama boruu koof nan sodaadha. Dhugaan isiniin jedha jireenya lammaffaatiif baay'een sodaadha. Har'a malee bor jiraachuu keenya hin beeknu. Kana malee jireenya addunyaa kanarratti qofa waan haftu nutti fakkaanna miti. Ani gaafan kana yaadu maaliif hin uumame amma hin jedhutti nan ga'a. Dhugaan isiniin jedha kana yaaduu qabdu kiristaanota. Namoonni viidiyoo kana ilaaltan hundi keessan har'a jiraachuu keenya malee boru akka jiraannu hin beeknu. Boru guyyaan waaqayyooti. Kana malee biyya lafaa kanarra akka jiraannu boru immoo firdiidhaaf mootummaa waaqayyoo fuuldura akka dhaabbannu waaqayyoo fuuldura akka dhaabbannu beeka. Yoo gaarii hojjenne akka gaarummaa keenyatti mootummaa isaa. Yoo gaariin hojjenne immoo abidda bara baraatti akka gatamnu jireenyi lammaffaa akka jiru beeka. Kanaafuu lubbuu keenyaaf har'a sodaachuu qabnaa jecha. Cubbamaa taanullee waaqa dhiifamaa waan qabnuuf isatti of kennuu qabnaa isiniin jechuu barbaadeeni. Egaa waaqayyo qalbii nuuf haa kennu. Nagaa nuuf haa kennu isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana sheer godhaa. Hanga dhumaatti warroon ilaaltanis galatooma barumsa guddaa barattaniittu. Subscribe warri hin goone subscribe godhaa. Nagaa ta'a.